Kachamale aditija, kachamale aditija, jamale kachamale aditija. Wasarbi gamati godu, ajamale ajita gabalamija. Hote jabino dole, yoti yadate dole. Zanzamayel, herama. Kanaafuu akkuma dura kaasne ammas artiidhaan lallabuun wanta uummata kana tokko taasisu rakkina uummata bira jiru ammas walitti bu'iinsa kanallee irratti artiidhaan lallabuun dirqama artiin humna qaba jenneerra artiin akkasumas gaa siyaasallee siyaasa akka fakkaatu yookaan immoo akka lubbuu qabaatu ni taasisa artii waan ta'eef ammas hojii manaa baay'eetu jira ispeeshaalii gama artistootaatiin waan kanarratti hojjetuun dirqama fakkeenya sirba samoona kana hojjetame akka fakkeenyatti hin kaasna sanaan dura garuu toleeraan gaafii ani kaasuuf tureetti waan kallattumaan ceeteef muleenis immoo dhimma Oromoo kanarratti waan amma jiru waliin qabatee seenas kaasuu dandeessaa wanta amma jiru wal qabatee maaltu mala maaltu ta'uu qaba akka artistii tokkottis akkasumas immoo akka lammiittis. Tole nuti walumaa galatti qaama siyaasaa miti artistoota artii keessa siyaasni waan jiruuf artii keessa siyaasni jira siyaasa keessa artiin jira kana eenyumtuu qaamni barate kamuu bareechee beeka. Nama siyaasaa ta'anii akka nuun jenne fanani waan kana kanan kari kaasaa jiru jechuudha. Yoo amma yeruma darbe kana Salaalee irratti baay'ee artistii caala namni siyaasaa Wallagga irratti Salaaleef Wallagga irratti wanti ta'aa jiru addunyaa kana irratti ta'aa jiru. Ani artistoonni keenya baay'een har'a akka nugusaatti namoonni of laallu baay'eetu jira. Salaalee miidhamaan jiru, Wallagga miidhamaan jiru, Booranni miidhamaan jiru waan jedhu sana uummata keenyaaf dhiifna yookaan immoo uummatuma naannoo saniitiif dhiifna. Waan natti dhagahamu keessaa akka ilma Oromootti akka artistii yookaan weellisaa Oromoo tokkootti iddoon bahe Salaalee har'a Salaalee Small Dubai jedhamti. Dubai xiqqeetti jedhamti. Sana maaliif akka jedhe nama jedhetu beeka. Ani hin beeku jechuudha. Qaama bosona jirutu uummata dararaa jira moo qaama mootummaatu uummata dararaa jira waan jedhu sana ani magaalaa Finfinnee jiraadha hin beeku. Garuu waan ta'aa jiru argaaf dhagaa jirra waan ta'eef jechuudha. Yoo danda'amaa ta'e qaamni mootummaa qaama bosona jiru waliin irra deddeebiidhaan gaafiin kun namoonni abbootiin gadaallee itti galanii dhimma uummata Oromoo Salaaleef Oromoo godina Salaaleetiif Oromoo Wallaggaa abbootiin gadaa Oromoo abbummaatti fudhatanii akka isaan mootummaa waliin marii godhanii warra bosona jiru kanaa wajjin marii godhanii warri bosona jedhuun warri mootummaan jedhus abbaan gadaa keessa galee beekee uummata Oromoo dararamaa jiru kana waan sirni kaleessaa sirni Oromoo balleessuuf irratti hojjechaa ture hin hojjenne bara sirna mootummaa Oromooti jedhame Oromoo irratti hojjetamaa jira. Egaa cabalabee muramuu foonii dhoksita cabalafee garuu dhoksuu hin dandeessu. Okkoluun keenaaf hin mul'ata. Boruuf iftaanitti namni jireenya jiraate namni lubbuun jiraate waan baay'ee arguu dandeenya. Lolli amma ta'aa jiru kuni akkuma yoo sangee ta'uun jedhe sangoonni diddiiman lamaan gaafa wal lolan tokkotu caba. Hin tura malee sunis cabuu isaan oolu seenaan taane galmeessisnee dabarraa jechuudha. Kanaaf qaamni kun lamaan walitti dhufee biyya alaatu deemuun hin barbaachisu. Biyya keessa teenyee
waan Oromoon uummanni Oromoo kun barbaadu. Uummanni Oromoo maal barbaada? Sabni kun maal barbaada? Salaalee fi Wallagga irratti waan ta'aa jiru waan arginuuf malee Hararii fi Boorana Baalee irratti waan ta'aa jiru kanaa ol ta'uu danda'a. Keessattuu Baalee karaa Ginni Dalloo Maannaa karaa jedhamu kanaan waan hamaa ta'aa akka jirutti dhagaa jirra beektaa. Oromoon Baalee jiru anaaf dhiiga kooti. Toleeraadhaaf dhiiga, siif dhiiga, dhiiga uummata kanaati. Yoo dandeenye akkamitti nageenya biyya kanaa fiduu dandeenya waan jedhu sana yeroo gabaabaa keessatti mootummaan amma biyya hooganaa jirus keessattuu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa waan kana irratti hojjechuu qabu. Mootummaan federaalaa akka mootummaa federaalaatti mootummaa naannoo Oromiyaa wajjiniin waan diskees gochuu qaban diskees gochuu qabu. Garuu mootummaa Oromiyaatiif bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiif naannoo kana abbummaatti fudhatee hojjetaa kan jiru isa waan ta'eef uummata kana faddaalotaaf dabarsee kennuu caalaa ofitti qabee rakkoo uummanni kun qabu akka yeroo gabaabaa keessatti furu dhaamsa guddaan dhaamaaf akka artistiitti. Mulee galatoomi. Egaa itti dabaluudhaan asirratti inni hidhatee bosona jirus inni waangorra jirus Oromoodha. Inni hidhatee bosona keessa jiru Oromoodhaaf jedhee ani Oromoodhaaf jedhee erga ka'e rooba aduu odoon sodaatiin dukkana odoon sodaatiin waan sana keessa deemaa jira. Yeroo kana immoo rakkoon achi rakkoo jira. Rakkoo kana furuudhaaf rakkoon kun immoo babal'ate bofa kalee awwaalame biyyee harraabee lafa jala jiru nutti ol kaasuuf deema waan ta'eef ati karra kee yoo cufte yoo ulaa kee cufte bineensi hin galu weetta. Sababa jara kanaa lamaaniitiif sirni kaleessa biyyee harraabee biyyoo nyaate ka'uuf deema waan ta'eef wanna kana akka ulaa kana nurraa cufan gama danda'anii waan kana akka nu raawwatan akka nu godhan jechuun barbaada. Maqaa Oromootiif maqaa uummata kanaatiin jechuudha. Oromoon aadaa qaba, duudhaa qaba, safuu qaba. Gaafa namni illee nama ajjeese tullutti yookiin malkaatti yookiin immoo abdaariitti deemee waaqa isaa kadhatee walitti araarsa waan ta'eef akkuma muleen jedhetti asumattuu araaramuu danda'u. Ganda odoon dhaqini ijoollee abbaa gadaati, ijoollee duudhaadhaan bulu, ijoollee bulu aadaa qabu waan ta'eef kanaanuu wanni jechuu danda'a waan ta'eef. Sirni keenyayyuu ni araarsa. Asirratti danda'a. Asirratti dhaabbanni akka Itoophiyaatti sabaayii mabtii warri jedhamu tokko jiru. Dhaabbanni sabaayii mabtii suni warri mirga namooma irratti hojjetan biyya Awurooppaa jiru amma. Har'a yeruma ammaa kana biyya Awurooppaa jiru. Lolli kan jiru biyya Itoophiyaa keessa. Moo diyaaspooratu wal lolee maaliif akka isaan achi deeman hin beeku. Dhugaa waan mana iccitii ishii beeku fanii. Sabaayii mabtiin mootummaadhaaf uummatatu wal dhabaa jira. Mootummaadhaaf humna hidhatetu wal dhabaa jira. Jarri kun immoo qaamuma biyyattii kanaati. Qaama biyyattii kanaa kana immoo Awurooppaa deemuun hin barbaachisu. Ameerikaa deemanii walitti araarsuun hin barbaachisu. Asuma magaala guddittii Afrikaa, magaala guddittii Itoophiyaa, magaala guddoo Oromoo Finfinnee keessatti furmaata kennuun ni danda'ama dhugaadhaaf yoo hojjetama ta'ee jechuudha. Kanaaf dhaamsi koo ishuma tana dhaamuudhaaf nan weellisaa Toleeraa irraa fudhee. Kanaaf asirratti sirbuma kanaati jaalattu san jechuudha. Ishiin erga maaliif ergaa qaba waan ta'eef. Sirbichi dur jabbii dura galaadha. Saawwan jabbii dura hin galu? Hin galan. Kanaaf dur jabbii dura galaa. Dur jabbii dura galaa. Maal jabanni loon dura galanii. Dur diinatti malanii maal jabanni koodeetti malanii. Dur maalitti maltaate diina keetitti. Har'a maalitti malaa jirta walitti malaa jirta.
Kanaaf ergaa tana dabarfachuu dhafanii nan jedha sagalumaan. jedhi sirriitti. Dur jabbii dura galaa maal jabanni loon dura galanii. Dur jabbii dura galaa maal jabanni loon dura galanii. Dur jabbii dura galaa maal jabanni loon dura galanii. Dur diinaatti malanii maal jabanni koodeetti malanii. Dur diinaatti malanii maal jabanni koodeetti malanii. Daftanii baatan. Walitti maluu jirra. Waliif maluurra walitti maluuf jirra. Dhaamsi keessan lachuu dhaamsa baay'ee namatti toludha. Maal yaadadheani beellada bosonaa tokkoon Naashinaal Ji'oogiraafii irratti yeroo ilaalu gaafti isaanii guguddaadha. Warra akka kuruphee fakkaatu maqaa isaanii hin beeku. Goosh warra jedhama. Maqaa isaanii hin beeku warra kuruphee fakkaatu yookaan immoo akka waaliyaa fakkaatu. Gaafti isaanii akkas duratti deema. Gaafa wal lolan gaafni isaanii yeroo walitti seenu hin bahu. Achuma osoo isaan ol harkisaa oolanuu dadhabanii gaafni walitti seene sun keessaa bahuu didee waraabessi dhufee tokko harkisa. Irreessi nyaataa. Gaafti sun walirraan bahu. Leenci nyaataa. Osuma isaan gaafa walitti rakkisanii waliif gamaa jiranu duuban dhufee waraabessi yeroo harkisu faanan arga. Jechuun waa'ee keenya turatti mul'ata. Wanti isin kaastan sanaadha. Kanaan wal qabatee artistoonni baay'een ispeeshaalii akkuma Yoosan Geetahun fa'aa kaastaniirtu yeroo dhiyoo kan ammoo Araara sirbi jedhus baay'eera Dajanee wantoonni akkasii egaa hojjetamuu qabu. Dura kaasneerraa aartii fi siyaasni gargar hin bahu. Siyaasumaayyuu akkamitti lafa qabsiisna akkamitti tasgabbaa'uu qaba. Maaltu karaarraa maqee maaltu wanti sun akka maqu taasise aartii keenyaan kaasnee warroota wal lolanillee akkuma isin jettan guguddaan gaafa wal lolu margatu miidhamaa lafatu miidhamaa jettaniirtu. Marga jechuun nuyi yookaan warra gara gadi jiran maatii keenya warra miidhamanidha. Kanaafuu kuni miidhamni kun akka hafu artiidhaan isirratti hojjechuu qabna. Itti bo'uu qabna. Koloneel Gammachuu ayyaana waan ta'e dubbatanii turan yeroo tokko nan yaadadha. Sabni kuni saba bal'aadha. Sabni kuni saba irraa nyaatanii jiraachuu malee wajjin jiraachuu hin barbaanne baay'eetu jiraa jedhe. Koloneelli kuni koloneela turanii hoogganaa waraanaa turan waan baay'ee beeku beektaa. Gaafa waan sana waan koloneel Gammachuu ayyaanaa jedhan kana gaafa dhaga'u miira keessan galee ilaanuyyuu maaliif miira keessa galee akka har'as hin jenneetuma waan obbo Didaan yookaan Galaanaan Galataan Facebook irratti barreesse walitti gurguree kitaaba barreessinuu miti amma dubbiin hayyoota ciccimootu jira dhimma Oromoo namoonni sirriitti beekan jira maaltu Oromoo irratti hojjetamaa jira akka jiru sirriitti beekan. Namoonni suni akkuma carraa amma mana hidhaa keessatti argamu namoota ciccimootu jira. Namoota ciccimoo itti gurree jirru kana baasnee akka isaan saba kanaan hojjetan gochuun maaliif dhukkubbii nuti ta'e? Sirnichi sirna Oromoon ijaaraa jirudha. Sirna Oromoon ijaaraa jiru kana waliin marii taasisanii warra har'a mana hidhaatti agguramanii jiran kana baasanii waliin taa'anii mari'atanii akka Oromootti saba kanaaf uummata bal'aa kanaaf lafa bal'aa kanaaf uummanni Oromoo ko sabni Oromoo saba biraa haa bahu jechaan jiru bara afaan saba biraa hin dubbannu hin haasofnu jechaan jiranii bara wal qixxummaan haa kabajamu jechaa jira uummanni Oromoo. Bakka wal qixxummaan haa kabajamu jechaa uummanni kun jirutti lakkii nuti sin caallaa jedhee warra kaaban kibbaan nutti dhaadatu wajjin hin jiraachuun immoo baay'ee ulfaataani irra muunnee wal biran dabarru jechuudha. Keessumaayyuu nuti walii galtee dhabnee osoo waliin kabajin warri biraa akka nu kabajamu akkamitti eeyyan. Kanaafuu
waraabessaa sitti yuusaa jiru sareen kee sitti duute yoo ta'e gatiin qabdu. Sareen kee waraabessa si nyaachisa waan ta'eef. Qaama kamtu rakkoo qabaa qaama kamtu gaariidha waan jedhu sana beekuu baannullee Oromoon akka Oromootti waliif galee tokko ta'ee biyya kana ijaaruu qaba. Kanarraan kan hafe hayyoota gaggaarii mana hidhaatti naqaa, hayyoota gaggaarii biyyaa baasaa, ejjennoo kootu sirriidha. Qaamni jedhu Oromoon jedhu yoo jiraate saba bal'aa kana boru waraabessa nyaachisa. Hireen keenyas dukkanaa adeema. Kanaaf qaamni amma humna qabu, qaamni biyya kana hooganaa jiru osoo irraan darbin dubbadhee darbuu wanni ani barbaadu ani artistoonni keenyas maaliif akka callisan hin beeku. Hundi keenya baay'een isaanii dhaloota ammaati kuffisii lolii filaxaa'u maal akkas godhii falaxii dhoosi jennee sirbineerra kaleessa jijjiirama irraa kana finneerra jijjiiramni kun yoo nuti tolee jiraate ta'e dogongorreerra. Jijjiiramni jira garuu natti hin tolle jijjiiramni amma jiru kun jechuudha. Maaliif natti hin tolle? Salaale zuum haasoosti marfiidhaan rukutamaa jira. Loon saatu rukutamaa jira. Xaafii gubachaa jira. Okaatu jalaa gubachaa jira. Salaalee akka salaaletti dullattii takkittii qabu aannan elmateet bu'aa aannanii saniin buna bitatee ittiin jiraachaa jira. Akka godinaalee Oromiyaa biraallee yeroo 2 yeroo 3 qotee gana hangalfatumti keessattuu salaalee jechuudha. Waggaadha waggaatti qotee galfata. Ishuma waggaadha waggaatti qotee galfatu kana bireeniin daaqoo takkitti jalaa hojjeese marfiin re'oota 2 jalaa fixe sangaa qabu dullattii qabu san jalaa yoo hojjeese boru uummanni salaalee sababni inni hin godaanneef hin jiru. Tole uummata kana godaansisnee uummata salaalee uummata godina salaalee kana godaansisnee kaleessa baali lafa barraa jira deemee baalitti godaane. Jimma lafa bal'aa jira jimmatti godaane. Hara lafa bal'aa jira achitti godaane. Hara lafti itti godaanan hin jiru. Uummanni waan nyaatu dhabe boru si nyaata kana bare. Sitti garagara. Har'a garuu daangaa eegaa jira uummanni salaalee. Daangarra taa'et osoo mootummaan diina irraan dhoowwine diina keessattuu karaa darraatiin diinota dhufaa jiran uummanni darraa hamma manni barumsaa jalaa gubachuutti hamma hospitaalli jalaa gubachuutti waan yaadadhu hiriyaan qaba naannoo ceekaa jedhamu darraa keessatti naannoo ceekaa jedhamu itti seenanii mana jalaa diiganii uummata rukutanii uummata sana buqqisanii warra darraa uummanni sun as ce'uudhaaf lagni sun hin ceesisu achi keessa waan hin taane jira. Achi dhaquudhaaf jarri jaraaf diina. Asirraan karaa qarre gohaa uummanni salaalee baay'ee rakkachaa jira. Jaarsoo waajju xaafiin jalaa gubate mana jireenyatti jalaa gubate loontu jalaa dhume as karaa darroo fudhadhu karaa wullincoo bishaan jabbii durmi singaatu ta'a kalbaatu ta'a har'a waan sun hundi hin jiru. Uummanni baadiyyaatti uummata magaalaa jiraachisu hundi magaalatti ol godaanaa jira har'a. Qarre gohaa, Gwaasiyoon, Tulluu Milkii, Kuyyuu abbootiin qabeenyaa har'a sululta dhufaniiru. Jarri kuni osoo achi jiraatanii namoonni magaalaa jiraatan haala gaariidhaan jiraatu. Qotee bulaan buqqaa'ee magaalatti galee magaalaadhaan immoo boru eessa dhaqa? Gaafa waan nyaatu dhabe mootummaan uummanni kun waan nyaatu yoo dhabe mootummaatti jabaasa. Hamma bofa roobni caameefiiti. Bofti kan si sodaatu hamma ganni ba'utti. Ganni baanan marga bishaan fakkaatu keessa deemaa hin argitu iyyuudha. Karaa dhufee si hidduu jechuudha. Kanaaf yoo beekaa ta'an waan nuti dubbannu kana akka siyaasatti nu yolaa fudhachuu dhiisanii akka ergaatti bakka maatii keenyatti dararamaa jiraaf waan kana dubbataa jirra.
maatii keenyatu waan nyaatu dhabee maatii keenya jalaa loon dhumee maatii keenya jalaa harroonni dhumtee re'oonni dhumtee hoolonni dhumaa jirti. Jaartiin odoo dullacha ilmattuu rasaasa bireen rukutamtee duute jirti Salaalee keessatti. Wallagga irratti dheengadda lolli Wallagga irraa ka'ee naannoo biraa warri qubatan lolli Wallagga waan tureef naannoo biraa warri qubatan midhaan oomishan dhaqanii sassaabachuudhaaf jedhanii qaamni fanxaleeyyii faannoo jedhamu konkolaataa irraa buusee fixe. Wanni kun maaliif hin mul'anne argaa jirra waan ta'eef. Kanaaf akka aartistii tokkootti saba kana keessa hin bahe saba kana immoo jiraachuu saba kanaa nan barbaada. Sabni kun saba kaleessa kolonii baay'ee rakkina baay'ee baatee har'a nu uume kottee duwwaa deemee warra maatii nu barsiise keessaa baane ofii osoo nyaatiin nu nyaachisee har'a sadarkaa kanarraa nu gahee anga'oonni har'aa kaleessa maal akka fakkaatan sirriitti beekna. Takkaan isaanii suurumti nu harka jira bara suurri nama baay'ee. Gaafa waan sana laaltu akkamitti gaafa qaama keessaa baate garaa haadha kee keessaa baate wallaaltee bor seenan si gaafata bara. Seenan si gaafata. Wanta hojjettetti immoo itti gaafatamaan ana Mulugeetaa Toleeraa eebbisaa odoo hin taane si qofa. Namicha seenaan taane san hojjete. Kanaaf akka aartistiitti waan baay'ee garaa qabna, waan baay'ee beekna. Akka wattaaddaraatitti illee akka wattaaddaraatti ani humna wattaaddaraati. Wattaaddarri gaafa gamteef meeshaa lafa godheet harka kenna beektaa. Hoo gamteef waan nyaatu yoo dhabe waan haala itti deemaa jiru suni kallattiin hunduu yoo jalaa qabame yookaan immoo filannoo dhabame filannoo dhabuu bichaa miti. Dhugaan itti deemaa jiru somni inni baatee somni duubaa itti kennamee dhugaatti deemaa jira yoo ta'e dhugaan hin daangessiti beektaa jara lakkii jarri kun dhugaa qabu jedhee harka kennata. Gaafa sana kufiitiin ati kuftu kufiitiin bannitaa seenan siif barreeffamullee seenaa badaa ta'a. Waa tokko si yaadachiisa. 2000 Dr. Mararaan Kuyyuu kan dhufan na yaadachiistaa tureera. 97. Bara 1997 Dr. Mararaan hooganaan kaafa'oo jechuudha. Guyyaa kamisaa Kuyyuu dhufan. Guyyaa kamisaa Kuyyuu dhufanii siyaasa hin beeknu. Bilchina siyaasaallee hin beeknu. Ijoolleen nu ijaaraa turte beektaa. Ijoolleen nu ijaaraa turte sana mucaa Abarraa jedhamu baay'ee mucaa cimaadha. Baay'ee mucaa cimaa. Nu ijaaree akkuma carraa nu namni 7 qabamne. Namni 7 qabamneet gaafa qabamnu daffar bisuu immoo mana hidhaa jira. Sababuma yeroo sana kaafa'oo yaadni jechaa ture. Mana hidhaa jira gaafa nu dhannee hidhamnu Mulgeetaa maal gochuu dhufte naan jedha. Amma bilchina siyaasaa waan hin qabne hin qaban yeroo sanatti. Bakka Oromoo waan jedhamu tokko jira beektaa. Waa'een Oromoo kun lallabamaa ture. Bilchina siyaasaa hin qabnu gaafa qabamnee mana hidhaa nu 9 taane doobbiin tokko jira beektaa duuba wajjira poolis xaaba san duuba laga jira laga san duuba doobbii jira. Doobbii sana keessa kushaappii wannoo kunoo akkanatti kaattee bakka jirtu ofirratti fiiguu tokko wannoo sarbaa kottee jilbaa gadii kana si dadhabsiisti. Sana daqiiqaa ta'e hojjenne nama siniisise beektuu nuun jedhe. Abarraan akka siniisise beektuu nuun jedhe. Bilchina siyaasaa dhabu. Bilchina siyaasaa dhabu jechuudha. Abarraatu nu hiisise. Abarraa siniisise saglanuu Abarraatu maqaa keessa. Numarraa fudhateeti maqaa achumatti nurraa fudhateeti. Hoogganaan poolisii yeroo sanaa jechuudha. Nurraa fudhatee nu Abarraa siniisise nuun jedhe. Ilmi Abarraa goota Abarraan bilchina siyaasaa waan hin qabneef. Deemtanii Abarraatti akka buune. Abarraa fuudhee dhaqeetti marraan gayan. Soorii amma Abarraa dhiifama gafachuuf waan kana kaase gadi. Fuudhee dhaqee irraan gaye Abarraa. Abarraa sirriitti goban. Abarraa sirriitti gobanii. Garuu namichi sun nutti fayyadamuuf akkas godhe. Nutti fayyadamuuf akkas godhe. Tokkos bilchina siyaasaa dhabuudha. Har'a waan akkasiin hojjetu. Oromoon siyaasa
nyaatee alaaffatee tufeera. Daa'imni garaa haadhatii baatu iyyuu har'a Oromoon Oromoo ta'uusaa amantee dhalachaa jirti. Amma wanta akkasii sun hin jiru. Kanaaf asumaan ergaa koo namoonni bara 1997 akka carraa nama tokko qofaan wal mufadde waan sana immoo bilchina siyaasaa dhabuurraan kan ka'e abarraa bara 2004 wal agarree wajjin misaa nyaanne irra walitti haasofne irra ageen abarraan eeganuu hiisisee jennee fuunee inni abarraa irra hin geenye beekta. Angooba abarraa goobanii maal jedhanii abarraan akkuma carraa achii ba'e waan ani irraa uffanne waan garaana nyaattu fixadheedha. Siyaasni biyya keenyaa akka kaleessaa miti jechuu barbaade tanan. Siyaasni biyya keenyaa deemera. Yoo xiqqaate kiiloomeetira fagoo deemera. Siyaasa Oromoo kana duubatti deebisna jedhanii yaaduun immoo osoo hin rafin dhaabbatanii abjootu taa'anii muguu. Akkasittiin fudhadhaa. Kanaafuu harka caalu rakkoo keessa akka jiru akkuma argaa jirrus akkuma isin kaasanis rakkoo keessa jirra. Rakkoon kun immoo kan kaleerra yaaddessaadha. Akkana numtuu hubadhutti jechuun ani yeroonan barataa turetti waggoota muraasan dura Oromoon waliin iyyaa ture. Keessumaayyuu sirna darbee akkamitti akka kuffisan wal mucaan tokko yoo achii du'e Oromoon du'ee jedhaniit waliin iyyuu waliif iyyu Oromoon. Har'a Oromoon lamatti qoodame. Kamtu kamiif iyya? Rakkoo keessa jira. Kanatu cimaa taasise. Kanaafuu Rabbi nuuf araaramu waa'ee Salaalee kaasteerta, waa'ee Wallaggaa kaasteerta, ispeeshaalii warra kaabatiin iddoolee waldaan geessan baay'ee kuni warra ija baasee beekamedha malee walloon waan inni keessa jiru Oromoon walloo waan inni keessa jiru ammaa miti durii kaasee hanga amma keessumaayyuu immoo amma wanti kun uumamee dhiisiti rakkoo keessa jira Oromoon kallattii baay'eedhaan ammaan tana jechuudha. Warri naannoo biraatii dhufan Oromiyaa keessa nagaan jiraachaa jiru. Oromoon asitti Oromoo ta'ee du'aa jira. Walitti gamaa jira. Sun jaalannee miti han kana kaasu. Hireen keenya garamitti deemaa jira. Barannee maal hojjanna yoo nagaan hin jiraan. Sirbitee maal buusta akkamitti sirba baastas yoo nagaan hin jiraan. Eenyuuf sirbitas uummanni egaa hiraara hamaa keessa eega galaa jiraate. Waan kana kanatu waan nuraasuuf waan kana kaasne malee namoonni artiirra qofa jiran osoo hin ta'ini warri artiirra jiran siyaasni keenya akkam ta'uu qaba irratti haa hojjetan haa sirban. Kanaaf kana kaasne warri siyaasarra jiran hoo isaanis kallattii waliif haa deebi'anii kallattii hiree saba kanaa kan nageenya ta'u karaa sittaa deeman jenna. Kanaaf kana kaasne gara fuulduraas immoo irratti hojjechuu akka qabnudha. Dabalataa waama weellistoonni eessa raqanii warra jedhu tokko jira beektaa tiiktookii miidiyaa hawaasaa kanaan achi as ba'anii. Weellistoonni Salaalee eessa deeme eessa raqee jedha. Inni akkana jedhus innis matuma isaatis weellisaadha. Yaa'u maaltu jira sitti fakkaata? Akka nyaanne baakessite akkan dhiisne irra dibdee. Irra dibaan itti urgaa keessi baakaa waan keessi immoo baakadha nyaachuudhaaf rakkisa beekta. Waan keenya kuni baay'ee rakkisaadha. Kaleessa kan jaratti sirbanii fi saba biraati. Waan barbaadde jechuu ni dandeessa. Bireenii fuuldura dhaabbatteet, snaayipparii fuuldura dhaabbatteet laphee itti kennitee meeshaa tokko malee rasaasa tokko malee laphee keeti adda itti kennite jara maqalee itti galchite beekta. Har'a immoo eenyutu eenyu galchita. Waan godhus wallaalchisa beekta. Waa'een keenya kun jechuudha. Kanaaf rakkoodha. Waan itti sirbitu hin qabdu sodaa jira. Ati ugaa gadi baatee gaaf tokko waa jette ammas leejaneen araara jedhe beekta. Waan bira maalaa jedhu amma. Ati lolli ati akkana godhi jedhee hin jedhu. Rakkoodha maaltu jira rakkoo jira duubasaa waatu jira. Sana jechuu dadhabeeti miti namni rakkoo jira. Tokko eebbisee tokko abaaru. Kam eebbisee kam abaara. Isaan gorra jiru moo isa bosona jiru abaara.
moo kam eebbisa. Kanaaf rakkootu jira. Rakkoo kana immoo akkuma duratti jenne araara isaa Waaqayyoon nuufaa fidu jechuu barbaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtii gochaa jirru akka isinitti tole abdiin qaba akka isinitti tolaa jirus nan amana baay'ee irratti haasofnee jirra haaluma yerootitu waanuma Oromoon keessa jirutu waanuma biyyattiin kun keessa jirtutu kana akka haasofnu nu taasisee kanaaf achirra turree kan cinaa jiran gaa weellistoota lama weellistoota sagalee kiloolee hanga ammaa sirba tokko tokko qofa isinii jedhanii waan tokko tokko immoo keessa buusnaam dhumarratti tokko tokko hin jettu sana booda immoo geerarsa waliin jennutu jira. Alaalem darraagamatti galla gamaanaatti jeeqa balaatannaayi. Darraagamatti galla gamaanaatti jeeqa balaatannaayi. Nu jalaa qabates. Ayyee. Jubbuun qabu jalaali jubbuun qabu yoo nurraatti beekan hin gaagannaayi. Jalali jubbuun qabu yoo nurraatti beekan hin gaagannaayi. Ijaarera yoomamni shigidi gisiin jedhee. Ijaarera yoomamni shigidi gisiin jedhee. Iki gojjoo dura anuusii jira iki gojjoo dura anuusii jira iki gojjoo dura. Iki gojjoo dura. Ijaarera yoomamni shigidi gisiin jedhee. Najaalu jale male yoomani sakee jibbisiin jedhe. Labi lamna god. Sinitti haa tolu. Nu fixee warri salaalee. Shimallo du'as jira. Alaala taa'een isin haasofsiisan. Shimalli baay'ee yeroo ayyaanaa kana gaa jira ture amma gara ayyaana baay'ee jira. Deemnee immoo gaa hin daawwanna rabbi nuun haa ga'u. Amma immoo geerrasa tokko itti daballee jara kana gaa laayyeettii mooti kanan argadhe naaf kolcha kabajamtoota daawwattoota keenya. Geerrarsi isaaniillee addaa ijoollee shawaa kaabatii salaaleedhaa ture amma. Godina salaalee. Hiriira nagaa baatanii yeroo darbe isinii milkaa'e salaalee ta'e. Hiriira nagaa eenyu irratti baanan baane hiriira nagaa salaalee ta'u malee. Bahan jirru salaalee ta'u malee. Ayi sodaatiin abshe. Ijoollee salaaleeti irra deebin dhugaa rabbii deebitanii waan ol agarriif baay'ee natti toleera. Daawwattoonni keenyallee akka isaan itti gammadan abdii guddaan qaba. Mee geerrarsi immoo salaaleetti adda baay'ee beekamaa akkanumatti waliin gadhiisnu geerrarsa akkamii waliin jennu mari'adhaati. Tagareef. Taliile intala taliile bakka malee dachabaanke bakka ogeessisniine. Ya taliile bakka malee dachabaanke bakka ogeessisniine. Beenuma beenu. Taliile. Asharanana. Ya ijoollee Oromoo kottaa waliif naana migirri daariidhaa gichaan daarii miti ya ijoollee Oromoo. Jireenya gaariidha duuti gaarii miti. Natalaan kutaan taatu organnaaf taati malee ijoollee Oromoo. Falatumaa maaltu falataadhaa muka jedhee. Halagaan halagumaa maaltu halagaa fira jedhee. Natalaan kutaan taatu
olgannaaf taati malee ijoollee Oromoo alagaa firan taatu yeroodhaaf taati malee akaayi midhaaniire beelofnaa nyaanne malee alagaa firaare malagaa tulammiif taare rakkannaan teenye malee obsinaan bulle malee. Siin jedha. Ani ejaa fidee keessa buusure. Na buusta. Alagaan firaare. Firaa miti. Fira ta'eetu. Firumatu fira. Isinitti haa tolu. Gurree gurraacha banaatu. Gurree gurraacha banaatu. Yaa gurree ta'u gadhee garaan hin hammaatu. Barana waan ati taatu. Geerrarsi ta'anii hin taatu garuu dhaabbatanii geerrarri beektaa ulee qabatanii shimala duratti haasaa turre san qabataniiti as deemtaa achi deemte geerrarti. Onneedha kaa maal goona yeroo tokko ati garuu teechistee nu geerrarsista. yeroo tokko immoo gaa obsa keessa ta'anii Narrab jechuutu jira. waan baay'ee jira. Qorlaataa jechuutu jira. akkam ishii godhu laata. Maal waan baay'ee jetta bette. Boo isinitti haa tolu. Seenaa saba kiyyaa garaa nama nyaata. Seenaa saba kiyyaa garaa nama nyaata. Bada ka'ee waama Oromoo nowwaata. Oromoo saba koo waa dhageessa laata. Oromoo saba koo dhageessa laata. Qabsoon addooftuudha sirriitti hammaata. Ijoollee Oromoo qabsoon hammaatuudha sirriitti hammaata. Tokkummaa godhadha ijoollee Oromoo. Tokkummaa furmaata. Jabiloota toomida budanga mabooteti. Koromoota tootan alagaa nuti roorisu kan hunda maaluma taaneti. Jabbiloota Kan alagaa nuti roorisu kan alagaa nuti roorisu. Koromoota kan hunda maaluma taaneti. Waaw. Tokkummaa godhadhaa. Tokkummaa furmaata. Tokkummaa godhadha. Tokkummaa godhadhaa. Seenaan saba kiyyaa garaa nama nyaata. Bada ka'ee waama Oromoo nowwaata. Oromoo saba koo waa dhageessaa laata. Qabsoon addooftuudha sirriitti hammaata. Tokkummaa godhadhaa yaa ijoollee Oromoo tokkummaa furmaata. Wanni biraan tokkummaan furmaata ta'a. Tokko geedduudhaan tokko ari'uudhaan wanti dhufu hin jiru. Walitti gaarreeffachuudhaan walitti kooruudhaan ergaa qaba. wanti dhufu tokkollee hin jiru. Isinitti haa tolu. Marhaba. Jara kana gaakinoo akkanatti bakkan seenee naa kaffalaa jechuu koo miti. Isiniif kanan fide waan akkasii akka isin bira ga'uuf yookaan immoo akka itti bohaartanii fi egaa akka itti gammaddan abdii guddaan qaba. Sagantaa cufuu kootiin dura dhaamsa dabalataa yoo qabaattan gara muleerraa hin jalqaba. Dhaamsaan qabanaan jettee Ishee tole dhaamsi ani qabu dhaamsa biraa miti. Waan baay'ee haasofnee dubbanneerra tokkummaan Oromoo, waloomni Oromoo, balballoomni Oromoo akka jabaatee itti fufu kan gamaa gamasii akka harroota wal nyaattu sana akka taanu harroonni wal nyaatte gaa harroonni waliif arraabde akka sangoota wal lolanii yoo ta'an bar harreen wal arraabde sangoonni wal nyaachuu hin qabu. Sabni kun saba bal'aadha. Sabni kun saba guddaadha. Saba kuush argaman keessa sabni Oromoo akka Afrikaatti adda durummaan argama waan jedhu sana hubannee dhageenyee
barreerra saba kanammoo gandaan kutaadhaan akka waliin hirre akka waliif abboomamu gaafa Salaale dhiigu gaafa Wallagga dhiigu gaafa Harar dhiigu Baale dhiigee gaafa Booranni dhiigu Salaale dhiigee gaafa uummanni Tuulamaa giddugalli kun dhiigu Amboo dhiigee akkasitti waliif akkuma kaleessaa waliif birmannee cal jennee wallaaluu caala Oromoon yoo tokkoome akkuma muummichi ministeera duraanii dubbatan Oromoon fincaan isaa nama nyaata akkuma jedhe Oromoon tokkoomnan eenyumtuu hin sodaata. Keessattuu balaan karaa kaabaa dhufaa jiru uummata Oromootiif waan salphaa miti. Balaa kaabaa dhufaa jiru kana ofirraa qolachuudhaaf tokkummaan Oromoo murteessaadha. Tokko haa taanu, walaa beeknu, waliif haa abboomamnu. Dhumarratti artistootni keenya bebbeekamoon hedduutu jiru. Dhimma Oromoota kanarratti gandummaan haa ba'u keessa. Gandummaan jira. Gandummaan bahee gandummaan qayee keenyaa bahee qayee Oromootii bahee tokkoon keenya miidiyaa uummataati irratti nageenya uummata Oromoo kanarratti waan ta'e akka lafa nuuf kaan arguun barbaada. Galatoomaan jedha. Dhaamsa gaariidha. Gara Toleeratti deebi'uu kootiin dura gama biraatiin immoo artistii wayii rakkoo keessa jira jettee gara duubatiin naa kaastee jirta yookaan immoo namni artiitti dhiyoo jiru wayii isaanis wal qabsiistee immoo akka namoonni cinaa dhaabbatan akka jajjabeessan wanti kaasuu barbaadu jira. Dhugaadha. Weellisaadhas akkasumas miseensa waldaa tola ooltummaa Salaaleetii haadhi manaa isaa Sisaayii man Addisuu Dassitaa jedhama. Baay'ee haala rakkisaa fi haala hin taane irratti argamti. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e akka Salaaleetti mucaan kun yoomaan gargaaramne waldaan tola ooltummaallee maal akka godheef ammarraa itti yoomaan nageenye. Waldaan tola ooltummaa Salaalee namoota hedduudhaaf waan gurguddaa waan gaggaarii gochaa ture. Akka waldaa tola ooltummaa Salaaleetti mucaan kun miseensa kana gaafateef gaafatuu dhiibuu isaan beeku garuu gaafachuu akka qabuttiin amana. Namoonni mucaa kana argattanii dubbisuu barbaadan gama kootinis gama Toleeratiinis akkasuma artistoonni kana dura lakkoofsa bilbilaa FB irratti lakkoofsa akkaawuntii isaanii FB irratti gadhiisanii turan jiru. Gama isaaniitiin gargaarsa akka gootaniif haadha ijoollee afuriitii kotteen ishee tokko irraa murameera. Tokko immoo haala hin taane keessa jirti hospitaalatti guyyaatti yoo deddeebitee maallaqa guddaa kaffalaa akka jiraniittidha. Kanaan ni quba qabu. Oromoon waliif waliin haa jiraatu waliif haa dhaabbannu mucaa kanaaf immoo gargaarsa haa goonu jedha. Kanaafuu warri gargaarsa gochuu barbaadan gara Toleeratiin. Gara Toleeratiin gama kootiin akkasumas akkaawuntiin banamee jiru gama weellisaa Tafarii Taaddasaatii fi Bosiyyoo faadhaan akkasuma Biraanuu Baqqalaa Abbaa Daaletiin godhamee jira. Mucaa kanaaf gargaarsi akka godhamu akkasumas waldaan tola ooltummaa harka keessa galfatee mucaa kanaaf gargaarsa akka godhu dhaamsa keenya dhaamna jechuudha. Guddaa galatoomii. Toleeraan wanta inni duraan ka'eerraa ka'uu dandeessa dhaamsa qabdu. Dhaamsi hin qabu yaa kanaan durallee dubbachaa turre waanuma dubbanne sanii. Wanni dubbannes immoo waa'uma uummata keenyati waa'uma saba keenyati. Warri amma wal lolaa jiran kun gara araaratti dhufanii uummanni kun boqonnaa akka argatu haadholiin keenya guyyaa guyyaadhaan boo'icha akka irraa dhaabbatu araarri dhufee nageenyi dhufee akka jarri kun walii gaalanii nu araaramanii ergaa kiyya dhaammachuun barbaada. Itti aansarraan immoo akkuma inni amma jedhe mucaan kun weellisaadha. Ati manaa dhuguma sirriitti jalaa dhukkubsattee jirti. Namoonni gargaaruu danda'an karaa keenyas haa ta'u karaa akkaawuntiin kanaan dura banamee jira. Akka gargaartan isa qofa miti. Weellistoonni horii qaban jiraachuu mala. Gaafuma du'an gaafuma namni du'e poostii wanna miidiyaa irratti poostii godhan sana dhiisanii har'a wanna qaban birrii kudhan isaa taatu dhibbaan walitti fidanii weellisaa Dinqeessaa Dabalaallee
fi qindeessa muuziqaa yeroo ammaa kana akka malee dhukkubsataa jira. Sana dhiisnee akka wal gargaarru akka wal bira haa dhaabbannu jechuun barbaada. Galatooma kanu. Egaa irra deebin nu kabajanii asitti nu argamuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaa fi maqaa miidiyaa keenyatiin irra deebinee guddaa isin galateeffannaa turtii bareedaa turtii miidhagaa sagalee kiloolee yoo dhaggeeffatamillee kan irra naa deebi'aa nama jechisiisu dhagahaa turre sagantaa kana cufuu kootiin dura sirba waliinii tokko itti gadhiisati ani asumaan nan cufaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya har'aa isa daawwattan kana fakkaata isaan waliin sirbineet gargar baana galatooma. Kachamale aditija, kachamale aditija, kachamale aditija. Wasarbi gamati gotu, ajabale achitan kabalamija. Hote jamino dole, yoti yatane dole. Zandamayel, hegruma. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa jara kana guddaa maqaa keessaniin galateeffachuun barbaada. Gara fuulduraas hojii baay'ee akka hojjetaa jiran fakkeenyaa Muleen sirba haaraasaa dhiyoo kanatti gadhiisuu fi oodiyoo isaa xumureera. Toleeranis immoo akkasumas hojiirra jira. Maqaa keessaniin guddaan isaan galateeffadha. Horaa bulaa. Thank you.